Asoosama dheeraam barreessaa fi seenessaan margaan kaasuu amanaatiin galmeessa dhugaarraam guyyaa san Jifaaraan qabeenya abbaan isaa kuusee fi darbee irraa nyaatee dhugaa kan hafe immoo eegaa jiraam. Yeroon garuu akka qilleensofteem bira darbuufiim shaanugeem barashii fi gashareen kennaa waaqaa ta'eeti malee Jifaaraan dhiira godhachuu barbaadu turaniim. Durbin heerumtiim qe'ee abbaa fi warraatti naftuu kanaaf eeboo fi koraa abbaan dhaaltu jedhuun achirraa ka'aniis ilma eeboo fi koraa inni abbaa isaarraa dhaale dabarsanii dhaalu barbaaduun ta'us garuu kan Jifaaraa osoo hin taaneem kan waaqaatu caaleem. Jifaaraa yeroo hundumaa isaanii erga marga dheechisanii quubsanii boodaa gara bishaan dhuganitti gadi qajeelchanii fuula isaanii gara mana haadha namarraatti naanneffatuun silaalloon orofa bal'ootti qajeelchinaan eessayyuu hin dhaqaniim. Achuma naanna'anii dabbasaa yookaan uura migiraa abbuuqqachaa ooluun dheedan caalaa ijumaan quufanii isaan walitti goojjaanii walarraaban dachee miidhagsuun isaan beekanii jireenya keenyatti naaffuu baatanis ani garuu yommuu isaan walitti dacha'anii walarraabanii jaalala qaban waliif ibsan baay'een itti naaffaam. Maayyuu maali nutis osoo akkanatti waliin nyaannee waliif yaannee jedheen ofii fi nama gaafadhaam. Jifaaraan deemanii mana haadha namarraatti raqee isaanii malakkee 3 fudhatanii gara dhimma isaaniitti deemuun malakkaa 3 jechuun isaan biratti akka xaasaa tokkotti ilaalamaam. Isaan biratti raqees ta'ee farsoo daadhiis ta'ee qariboo xaasaa tokko ol dhuguun dhorkaadhaam. Haati namarraa Jifaaraa waan baay'ee jaalataniif maqaa isaaniin waamaniim abbaa gasharii jedhanii waamuun haati namarraa obbo Jifaaraadhaaf sanyoodhaam. Obbo Jifaaraan erga raqee isaanii malakkaa 2 unanii boodaa jaafii qalbii namaa eeggatanii gaafa abbaan warraa haadha namarraa manaa bahan suutaan borootti darbanii haadha namarraa qocholuun gaafa jilba raasanii masaanii fixan ammoo gara manaatti ol deebi'anii gaasanyoodhaaf dhoksaadhaan qophaa'ee dhoksumatti nyaatuun haati namarraa gaafa nafti obbo Jifaaraa fi kan isaanii wal kajeeluu hubatan suuta hidhaniitillee irra ciisan maranii fuudhanii obbo Jifaaraa tokkicha mil'atanii gara borootti darbuun obbo Jifaaraanis gaafa kana argan warraa raqee dhuguu achumatti dhiisanii akka nama fincaaniif ba'uu kofoo isaanii qaqqabachaa suutaan qaxxisaa akka nama karra ba'uu gara karraatti achi qajeelanii ija namaatiin daatanii as gara borootti deebi'anii dillee afamee fi isaan eeggaturra dhaqanii sagalee isaan lamaanitti malee nama biraatti hin dhagaamneen littususanii addunyaa isaanii arganii achi ka'uun
sana boodaas darbanii akka waan homtuu hin taaneetti yaadanii yaachisuudhaaf yaalanillee fuulii fi miirri isaanii garuu boo'ee mataa akka isaan dhimma irraa dhufanii Gashareen intala isaanii ishee sadaffaadhaan akka aadaatti namni ilma isaa ta'uu intalaa kan dura dhalatee waamamus ati namarraa garuu intala obbo Jifaaraa ishee sadaffaa Gasharee waan jaalataniif qaashitiin obbo Jifaaraa waamuu abbaa Gasharee jedhuun isaan qofaa osoo hin taane haadha manaa isaanii addee waan ofii dabalatee ollaan isaanii hunduu abbaa Gasharee jedhanii isaan waamuu ati namarraa waraqee baasan obbo Jifaaraaf qobaatti irra kaa'uufi akka kan warra kaanii osoo hin taane kan isaanii dafanii irraa butanii fi achi ol kaa'uufi isaanis isa dhuganiitu boroo seenanii lafa garaa isaanii ga'uun abbaan Gasharee kan abbaan isaanii sooressaa nagarii kaa'anii fi du'aniin alatti jabana dargaggummaa isaanii halkanii fi guyyaa ganamaa fi galgala osoo hin jenne hojjetanii qabeenya guddaa waan horataniif amma baay'ee hojii irratti yeroo isaanii dabarsaa hin jiranii ol kaan ol kaatanii fuudhuufi horiin obbo Jifaaraa garmalee baay'achuu isaanii irraa kan ka'e tokko lama sadii jedhanii lakkaa'uun isaan rakkisnaan gola isaaniin mana magaal mana booqee mana daalachoo mana burree fi curree jedhanii lakkaa'uun ijoollee isaaniifis mana booqee keessaa mana magaal keessaa jechaa manuma manaan kennuufi gaafa kiila lixan yookaan kuma gatan qalanii garaacha uffatanii hiyyeessi dhufee nyaatee dhugee taphatee sirbee bashaqqatee sa'a tokko fudhatee horsiifataa inni kiila lixoo osoo hin eegaliin duraa saawwan ni ulfeeffamuu ni eebbisuu ni jajuu tola isaanii sirbaan ibsatuu ooloonii mi'aanna yaloonii ooloonii mi'aanna yaloonii sayilee mi'aanna yaloonii ooloonii mi'aanna yaloonii sayileen daalachaa mi'aanna yaloonii ooloonii mi'aanna yaloonii aduu moo'itittuu sakamiin jaalattaa mi'aanna yaloonii ooloonii mi'aanna yaloonii ooloonii mi'aanna yaloonii ooloonii mi'aanna yaloonii Koraa kurte karbaan koraa kurte karbaan koraa kurte akoorukaa aboonukaa abbaalloonii saawwan mooraa muddee mi'aanna yaloonii ooloonii mi'aanna yaloonii warri geerrarsa jaalatan ammoo akkas jechuudhaan wal harkaa fuudhanii geerraruun oraaloonii oraamee yaaloonii Oraalonii oraamee yaloonii oraalonii saawwanee sagatuu immoo oraalonii gaafni siinii ta'a immoo oraalonii oraamee yaloonii oraalonii oraamee yaloonii obbo Jifaaraan ganda naannoo jidduu qofaaf osoo hin taane kumaanaa dirree hin cinneettuu nama wayyuu fi hayyuudhaan jaarsa araaraa fi naqataatisiin kumaan isaan irra hin jirre hin ba'uun
jaarsummaan isaan irratti hin argamnes hin taa'amum. Dhugaan isaaniin hin ilaalamnes hin bahuu hin mul'atum. Isaantu dubbii fidaa isaanuma dubbiis fixaam. Jaarsummaan isaan irratti hin argamne beellamni qabamee fi gaafa isaaniif mijatutti darbaam. Ati manaan obbo Jifaaraa addee waan ofiinis akkuma abbaa manaa isaanii nama dhimmaatiin. Filattuu dhirsaa fi niitii muka tokkorraa muruum. Addee waan ofiin yeroo hundumaa hojiin isaanii inni guddaan qabeenya jiru to'achuudhaan kan qe'ee jiran qofaa osoo hin taaniin goromsa fardaa fi saawwaa jiboota goggooboo leenjumaaf kennaman akkasumas oolotaa fi re'ootaa bittaa fi ribbii kennamanii fi ameessa loonii namoota waan areerratan dhabaniif kennaman farda isaanii fe'atanii maalirra akka jiran irra deemanii hordofuun. Addee waan ofiin akka obbo Jifaaraa araqee kana osoo hin taane daadhii dhuguu jaalatu. Ta'us garuu akkuma abbaa gasharee xaasaa tokko ol dhuguun isaan birattis hin danda'amu. Obbo Jifaaraa garmalee waan jaalataniif daqiiqaa tokkoof illee akka isaan gaddan hin barbaadaniin. Keessa isaaniitti garuu dubbii jaarsummaa baay'isuu abbaa gasharee kana hin badadaniin. Sammuu isaanii keessatti yaa Waaqa guyyaa tokko abbaan gasharee cubbuu wayii daa'imman kootti galchuu jedhanii dhiphatu. Guyyaa baay'ee abbaan gasharee dubbii jaarsummaa kana akka dhiisanitti himuu barbaadu. Garuu immoo akka lubbuu isaaniitti waan jaalataniif natti mufatuu laata jedhanii itti dubbachuu sodaatu. Takka deebi'anii ammoo sammuu isaanii keessatti yaa ayyaan abbaa koo egaa sumatu beeka jedhum. Kutaa 5ffaan torbanitti fufaam.